Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalii kiyyaa kun guyyaa haaraa kanas wanta baay'ee tokko isinitti tolaa isin gammachiisa jedheeti yaadee waan haaraa isiniif qabadee dhufeetiin jira. Egaan WhatsApp irratti suuraa keessan kan abbaa feetanii suuraa isinitti tole tokko akkamitti akka background isaa irra kaa'achuu dandeessan sitti agarsiisa jechuudha. Kun akkuma agartanii durii jechuudha iddoo meesejii qofaa irra kaa'achuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma agartanii suuraa keenya kan inni irra kaa'achuu dandeenyu lafa meesejii haasofnu duwwaa ture jechuudha. Amma garuu bakka barbaadan adanarras jechuudha karaa bakkeerras kaa'achuu dandeessu jechuudha iddoo kanarra. Kanaaf baay'ee tokko waan namatti toludha. WhatsApp hunda saaraan isinitti agarsiisa jechuudha. WhatsApp tokko qofaa miti GB WhatsApp irratti yoo WhatsApp irratti akkasumas immoo FM WhatsApp irratti sababii aan hunda isaa irratti isinitti agarsiisuu fi baay'een keessan nakumattu yoo FM isinitti agarsiise GB jettu yoo GB isinitti agarsiise immoo yoo jettu gatitee fi hunda isaa irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Sadan saayyuu kan isin daawunloodii godhatanii liinkii isaa description jala isiniif kaa'atan jira waan ta'eef salphaatti achi jalaatii weebsaayitii korra galuudhaan buufachuutii qabduun isin jedha hordoftootiyyaa. Versionii isa dhumaa yookiin immoo update kan ta'e uumamaa tokko update kan isin gaafanne kan isin irratti ciccinne akkasumas immoo kan isin irratti ciccufamne jechuudha. Kun akkuma agartanii FM isiniif kaa'atan jira, GB WhatsApp isiniif kaa'atan jira jechuudha. Kanaaf isin Telegram koo jalallee galuudhaan salphaatti buufachuu dandeessu jechuudha. Kun Telegram channel kootiidha. Kanaaf immoo websaayitii korrallee isiniif kaa'atan jira. Iddoo lamaan irraa iddoo isiniif mijatirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Egaan amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba FM WhatsApp ni isinitti agarsiisa jechuudha. Haalli itti fayyadama isaatii xiqqoo ishee adda addaadha. Hunda isaayyuu isinitti agarsiisa jechuudha daddafee. Kunoo jalqaba fakkeenyaaf yoo FM WhatsApp keessan irraa background gadirachuuti yoo barbaadanii iddoo kanarraas wallpaper isaa gadiruuti yoo barbaaddan jechuudha. Salphaatti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf background kana jechuudha wanta irra kaa'ee jiru suuraa kanarra jechuudha. Kaa'achuudhaaf jalqaba kunoo gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni tuttu jechuudha. Kana akka tuttaniini forward modes kan jedhu kunoo isa kana tuttu jechuudha. Kana akka tuttaniini iddoo kanatti isin fida. Iddoo kanarraa immoo universal kan jedhu kana isa kana tuttu jechuudha. Saniin booda gara kanaa isin fida. Colors kan jedhu jira. Colors kana keessa ni seentu jechuudha. Siriitti step kiyyaa in hordoftan taa'ee dogoggortu jechuudha. Kunooti colors kana keessaa immoo background kan jedhu jira jechuudha. Toora sadaffaa kanarraa background kan jedhu kan inni filattan kana isiniif baasa. Suuraa kan jedhu filattu jechuudha. Sadansaa keessaa suuraa kan jedhu dhumarra kanarra ni jira. Kan inni filattan gara galerii keessanitti isin erga. As keessaati suuraa barbaadan ni filattu jechuudha. Kun ammaan fakkeenyaaf suuraa kanan filadhee saniin booda kunooti gubbaa kanarraa mallattoo right ni jirti. Kana nan tuqa jechuudha. Amma salphaatti erraa taa'u jechaa jira. Siitinaan jedhu kunoo baak godhee gara boodaan deebi'e jechuudha. Kunoo akkuma agartanii erraa taa'eeti jira jechuudha. Okay. Kan meesejii akkamitti gaddarra kan jedhuu fi kunootti meesejii jechuudha. Salphaatti kan kanaa gaddaruudhaaf kunootti meesejii barbaadan keessa seenuudhaan kunoo mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarraa tuttu achi booda wallpaper kan jedhu kana tuttu kunootti iddoo kanarraa galerii kan jedhu kana filattaniitu suuraa barbaadan irraa ni tuttu jechuudha. Achi booda salphaatti kunootti gajallaa kanarraa siit kan jettu kana tuttu kunootti akka kanatti irra isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Akka wallpaperis kan background kanaas jechuudha hordoftootiyya. Okay, amma immoo kan GB WhatsApp ni isinitti agarsiisa jechuudha. Kun karaa FM WhatsApp jechuudha kan inni isinitti agarsiiseeti ka'e. Kanaaf FM WhatsApp akkamitti akka irra kaa'atanii agartee fi gara GB WhatsApp dha hunda isaayyuu buufadheetan jira. Isinillee haaluma kanaatiin buufattanii bilbila keessan irraa install godhachuu dandeessu. Amma GB install godha jechuudha. Kunooti GB install gochuutu jira. Kunooti akkuma agartanii FM WhatsApp delete godhee amma GB WhatsApp update godhadheetiin jira. Kunooti isa kunoo download godhee kan install godheen bifa kanaatiin na fida. Kunoo kan sujalee jalqabeetiin jira jechuudha. Kunoo kana keessa seenuudhaan GB WhatsApp immoo akkamitti gaddarra kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan GB WhatsApp immoo kunooti mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarra ni jirti. Kana cuqaastu jechuudha. Ammas saniin booda iddoo kanarraas kan FM WhatsApp wajjin tokkumadha jechuudha. Toora lammaffaa kanarras sadaffaa kanarras isiniif taa'ee dhufuutii danda'a. Steepii amma isinitti agarsiisee GB WhatsApp irraallee ni hordoftu jechuudha. Kunooti forward modes kan jedhu jalqabarra kan jiru kana tuqtu saniin booda universal kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Achi booda kunooti as keessaati color kan jedhu tuqtu jechuudha. Egaan kunooti background kan jedhu tuqtu photo siitiin jettu baakii rogootanii bifa kanaatiin isiniif gaddarrameeti
ni ta'a jechuudha. Egaan iddoo kanarratti namoonni yoo WhatsApp fayyadamaa turtanii yookiin immoo GB WhatsApp FM WhatsApp keessaa waan tokko fayyadamaa turtanii yennaa kan biraa fakkeenyaaf FM delete gootanii GB WhatsApp install gootanii maqaan iddoo kanarra taa'uutii ni malata dingata. Kanaaf isin waan hin gedderamne isinitti fakkaatina fakkeenyaaf FM WhatsApp 2 jedha kun calma jedhee maqaatu itti moggee jechuudha. Iddoo kanarraa gedderuutii dandeessu maqicha. Kanaaf uumaa tokko rakkina hin qabu. GB WhatsApp FM WhatsApp yoo buustanii tokkuma dhachuma faayidaan isaa waan gana waa wal gitee isin jeequu tokko hin qabu jechuudha. Egaan yoo WhatsApp illee sanuma jechuudha haalli isaa itti fayyadama isaatii uumaa tokko waan rakkisu tokko hin qabu. Kunootti install godhee isinitti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Yoo WhatsApp illee sanuma jechuudha. Xiqqoo ishee kan adda isa godhe jedheeti yaadu jalqaba gaafa keessa seentanii haala kanaatiin ergi isiniif baasee booda kunootti mala tuttuqaa sadiin kan innaas hin tuqtanii maqaatu garagara jechuudha. Gold settings kan jettu kana keessa innaas hin seentanii kunootti bifa adda ta'een jechuudha kan inni isiniif fidu kunootti kana cancel ni jettu. Amma iddoo kanarraati WhatsApp Gold jedha jechuudha version 9.0 jechuudha kun isa dhumaasaadha. Kanaaf please sadansaa keessaa kan isin tole buufadhaatti itti fayyadama. Yoo barbaadanis immoo sadansaa buufadhaatti namoota barbaadaniif share godhaan isiniin jedha. Egaan yoo WhatsAppiin kana fakkaata jechuudha. Hunda isaa keessaa GB WhatsApp irra yoo WhatsAppiitu baay'ee natti tola. Isinillee isa fayyadamaan isiniin jedha jechuudha. Egaan wallpaper ammaa irra kaa'uu fi kunoo karaa kana deemtu kunoo salphaatti background kan jedhamu ni filattu jechuudha. Kunoos keessaati suuraa barbaadan irra kaa'atu jechuudha. Akkuma isaa sana irra kaa'ataniitti isa kanallee irra kaa'achuutii dandeessu jechuudha. Kana sadansaa kan inni isinitti agarsiiseeti namoonni baay'een keessan wantoota garaagaraa fayyadamtu jechuudha. Kanaaf yoon utuun agarsiisin darbe nakomachuu ni dandeessu waan jedhuufan isinitti agarsiise jechuudha. Kanaaf dirqama immoo isin hunda keessanitti yoo agarsiisu waan qabuufidha jechuudha. Kunootti kan chaatii isaa illee gedderuutii dandeessu kun baay'ee fokkisa jechuudha. Kana gedderuutii dandeessu kun mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarraa tuquudhaan sanii booda wallpaper kana tuquun achi booda gaalarii ni filattu. Gaalarii keessa suuraa keessan bakka jiru dhaquudhaan suuraa keessan irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Kunootti akkuma agartanii waaw kunoo baay'ee bareeda jechuudha. Wanta barbaadan wanta isinitti tola jedhee natti tola jettanii yaadan kabirrayyuu kaa'achuutii dandeessu jechuudha. Kanaaf guyyaa haaraa kana jechuudha kan isiniif qabadhee itti dhufe akka isinitti tole abdiin qaba. Please video kana share godha. Linkii aan isiniif kaa'us immoo share godha jechuudha karaa keessumattiyyuu karaa telegiraamii jechuudha. Interfeesii websaayitii kooti kana jechuudha kan inni fakkaatu. Kanaaf ammas keessaatti wanta barbaadan share gochuu dandeessu. Yoo barbaadanis immoo websaayitichuma fayyaasaa share gochuutii yoo barbaadani gubbaa kanarra tuquudhaan linkii kana innaas hin xiqqoo ishee gadi tuqtanii copy all kan jedhu isiniif fida jechuudha. Kana keessaatti copy all jechuudhaan gara barbaadaniitti namoota barbaadaniif share gochuudhaan akkaasaa websaayitii koorraa appilikeeshinii buufatanii fi gochuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftooti yaa xiqqoo ishee haasaa isitti baay'ee yeroo ta'an deebinee ol agarraa. Ammas nagaan naaf tura. Isinan jaalladhaa isinan kabajaa.